Ashama akkam ooltan sagantaan keenya eegale kora Ameerikaa fi dureewwan Afrikaa ministeerri muummee Abiy Ahmed irratti argaman irratti maaltu mari'atama? Poolisiin federaalaa miseensa paarlaamaa naannoo Somaalee ajjeese adabbiin du'aa irratti murtaa'e. Namni kamuu yakka hojjeteen seeraan gaafatamuu qaba. Akka maatiitti murteen darbee jabina nuuf ta'eera. Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay Oromiyaa keessa nagaan akka bu'u gaafatan. Nuti dhimma biraa hin qabnu, dhimmi keenya dhimma uummata keenyaati. Uummata keenyatu nu filate. Kanaaf sagalee ta'aniif jechuudha. Sagaleen kun immoo sagalee akkasumatti lafatti hafu miti. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa sagantichaa Firaa ol Balaayii isinii dhiyeessa. Korri Ameerikaa dursitoota Afrikaa marsaa lammaffaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee geggeessitoonni biyyoota 49 irratti hirmaatan har'a muddee 13 2022 jalqaba. Ijoon dubbii kora kanaa maaltu eegama? Hamza Hussein. Korri guyyoota sadiif geggeeffamu kun rakkoowwan addunyaa qoraa jiran akka rakkoo jijjiirama haala qilleensaa, bulchiinsa gaarii, wabii nyaataa, fayyaa addunyaa akka dabalatu yoo ta'u, filannoowwan daldalaa fi investimentii Ameerikaa Afrikaa jajjabeessuu irrattis ni xiyyeeffata. Korri kun Afrikaan gahee ijoo ji'oopolitikaa keessatti taphataa jirtu beekamtii kennuu irratti ka hundaa'edha ka jedhan gorsaan nageenya biyyaalessaa Ameerikaa Jack Sullivan ardiin kun uummattoota Afrikaa qofa osoo hin taane egeree addunyaas qixa qabsiisti jedhan. Koricha irratti geggeessitoota biyyoota Afrikaa 49 akkasumas gamtaan Afrikaa affeeramaniiru jechuun ibsa gaazexeessitootaaf kennan kana irrattis dubbataniiru. Kora Ameerikaa dursitoota Afrikaa 7 kana keessa geggeeffamu irratti pirezidaant Baayiden garee biyyoota 20 keessatti gamtaan Afrikaa bakka dhaabbataa akka argatuuf deeggarsa taasisu jedhamee eegama. Ameerikaan warra Afrikaatiif carraa daldala qaraxa irraa bilisa ta'e fayyadamuu AGOA jedhamuun beekamu waliin walqabate Ministeerota daldalaa biyyoota Afrikaa carraa kana fayyadaman waliin kora geggeessitus har'a beellama qabatteetti. Ameerikaan waraana Tigraay waliin walqabsiisuun sarbamni mirgoota namoomaa raawwatamaniiru jechuun faayidaa daldala qaraxa irraa bilisa AGOA Itoophiyaan irraa fayyadamaa turte dhorkuun isheen yaadatama. Finciltoota Tigraay waliin araara kan buusan ministeerri muummee Abiy Ahmed naannoo keessa dhalatanii fi hundee siyaasaa paartii isaanii ta'e keessatti garuu rakkoon nageenyaa hammaatee itti fufeera. Ajjechaan booda kana keessumaa hidhattoota Amaaraan godinoota Wallaggaa fi bakkeewwan Oromiyaa daangeessanitti hammaate muffii uumee dargaggoonni aangootti bahuu isaanii tumsan mormii ibsachaa jiru. Miseensonni paarlaamaa miseensa dhaaba biyya bulchuu ta'anii fi Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay Oromiyaa keessas nagaan akka bu'u ifatti gaafataniiru. Adeemsa hin baratamne kanaan miseensonni uummata isaan fileef sagalee ta'uu dhaban jedhamanii qeeqamaa turan si'achi akka dubbatan ibsan. Marii erga taasisaniin booda xalayaa fuula 3 qabuu fi qabxiiwwan 10 irratti wal ta'an ministeera muummee Abiy Ahmediif erganiiru. BBC'n addatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Oromiyaa irraa filataman gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoo Daggafaa waliin turtii taasiseera. Gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoon godina Wallagga Bahaa buufata filannoo aanaa Jimmaa Arjootti filamanii paarlaamaa seenan. Ammayyuu taanaatu gaafate. Bakka bu'aa uummataatti yaaddoon uummata keenya nuufis yaaddoo keenya furmaata atattamaa barbaadaa jenneetu kan nuti keenya jechuudha. Kanaaf maaltu itti aana waan jedhu nuti callisnee dhiisna osoo hin taane itti deemna jechuudha. Nuuf amma kan jalqabaati nuti akka miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa marsaa 6ffaa Oromiyaa irraa bakka buuneetti haala kanaan walitti dhufnee mari'annee ibsa akkasii baasuun nuuf kan jalqabaa waan ta'eef nuti dhimma biraa hin qabnu, dhimmi keenya dhimma uummata keenyaati. Uummata keenyatu nu filate. Kanaaf sagalee ta'aniif jechuudha. Sagaleen kun immoo sagalee akkasumatti lafatti hafu miti. Hojiitti hiikamuusaaf immoo tokko tokkoosaa ni hordofna jechuudha nuti. Kanaaf furmaata argataa jettanii abdattu akkasii yaada keessan akkasii nu barre. Sirriitti argachuu qofa miti, sirriitti argata. Uummanni keenya nagaa argatu taanaan nullee achuma keessa maal goona achi keessaa nutis. Wanna gaarii naa kaaftan miseensonni mana maree keessumaa naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'oonni paarlaamaa federaalaa seenan sagalee uummataan ta'anii rakkoo uummataan dubbatanii uffatuma aadaa uffatanii gartaa wedhanii siin qeequ. Wanna akkasirra deddeebiin argaa turre amma maaltu dhalate naanaas dubbachuutti kaatan jedhanii kan gaafatan jiraachuu malu maali deebiin keessaa? Paartii mormaas yoo ta'e eenyullee yoo ta'e disipiliinidhaan bulaa, dambiidhaan bulaa, sagantaadhaan bulaa isa kanaan deema jechuudha malee qofaatti bahee namni tokko iyyuu hin danda'u jechuudha. Waan dursitee irratti waliigaltuutu jira. Akkamittiin uummata kana fayyanna jettee irratti waliigaltaa adeemsa paartiitiin raawwatamaa
huccuu aadaas haa ta'u suufiis haa ta'u uffannee dhaqnee harkatti baasuun waanuma sirriidha jechuudha. Namoota keessoo paartii hin beeknetu isa kana jedhaa jechuudha. Haa ta'u garuu waan amma sitti kaasne kun yeroo normaal kondiishinii ta'ettidha kan ibsaa jiru. Haalli amma keessa jirru garuu tokko kan kaleessa qabsoo barsiifne daangaa cabsee yeroo itti uummata rukutu keessoodhaan immoo duraanuu rakkoon nageenyaa dhibee yeroo itti uummanni garmalee rakkatu haala kana callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Daangaan Oromiyaa yeroo itti sarbamu haala kana callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Rakkinni kun uummata keenya irratti dheerate. Kanaaf karaa seera baasuu qofa otoo hin taane sagalee taanee jiraachuu mul'isuunis uummata keenyaaf abdii guddaa qaba. Uummanni keenya bakka bu'aan achii qaba akka jedhuufi dhimmi kun immoo bakka bu'aa qabaachuu qofa otoo hin taane akka sirriitti galma gahu waan beeknuuf kanaaf eegalle malee taphaayyuu eegalle bitu sagalee waan qabnuuf jechuudha. Kanaaf amma adeemsi eegaltan kun furmaata fiduu danda'a, mootummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a jettanii yaaddu? Dhiyootti fida, turuu otoo hin taane dhiyootti fida. Kan kaafne sitti waan adda ta'e hin jiru, waan karoora mootummaan qabate irraa adda wanni kaafne hin jiru jechuudha. Waan mootummaan kaasedha. Rakkoon nageenyaa ulfaataan jiraatus Oromoon bakka yaade gahee jira, lagas ce'ee jira, injifachuu Oromoo sirriitti beeknaa jenne. Garuu immoo haalota adda addaatiin keessoodhaan wal sakaaluudhaan alaan duraanuu diinonni Oromoo kan kaleessa jibba Oromoo irratti qaban kun walitti dhufanii Oromoon akka nagaa dhabu taasisuun sirrii miti jennee tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Oromoon keessaan waliigaluu qaba. Oromoon wal qooduu hin qabu. Gandaan amantaan wal qooduu hin qabu. Oromoon tokko yoo miidhame inni kaanis walumaan miidhama. Salphachuun Oromoo tokko salphachuu Oromoo birooti. Kanaaf waliin taanee nagaa keenya eegsifannee itti fufuu qabna biyya kana keessatti. Akka mootummaatti immoo nagaa kana fiduu keessatti paartiin mootummaan bakka bu'aan uummataa callisuu hin qabu. Nagaatu nu barbaachisa jedhee waan irraa eegamu bahuu qaba. Hundumtuu gahee isaatiin jennee akka bakka bu'aa uummataattiidha kan nuti gahee keenya bahaa jirru. Gaheen kun immoo akka milkaa'u shakkii hin qabnu nuti waan hin xumuramiin eegallu waan ta'eef jechuudha. Paarlaamaa keessatti gaafa yeroo mari'attan miseensonni paarlaamaa argaman meeqa ta'u? Gaafa roobii jechaa kiyya. Almost harcaatiin tokko jiraatus gara 80 Akka hubannoo kiyyaatti rakkoon ijoomma Itoophiyaa keessa jirus sanuma Oromiyaa dabalatees rakkoo nageenyaati. Wanni ijoo isin gaafattan mootummaan lammiilee akka tiksu, daangaa akka tiksu akkasii. Kanuma daangaa heerri mootummaa kabajamu kana kan nuti kaafne keessatti nagaadha. Waa hundumaaf bu'uurri nagaadha jechuudha. Nagaan immoo xiiqii wal qabdee wal morkattee hin dhufu jechuudha. Teessee mari'attee nagaa fidda jechuudha. Kaabatti akkamitti dhufe? Oromiyaatti maaliif dida? Hin didu jechuudha. Kanaaf uummataaf jettee waa dhiistaati. Rakkachuu uummataa laaltee waa dhiista. Rakkachuu uummata kee laaltee bakka kabaja qabdu ofirraa dhiifta. Rakkachuu uummata kee laaltee aangoo dhiista. Rakkachuu uummata kee laalteetu nagaa fidda malee tokko mo'uudhaaf shaampiyoonaa ta'uudhaaf miti jechuudha. Nagaa yoo yaaddu uummataaf yaadda. Uummanni kun nagaan bahee hagalu yoo jette aarsaa kafalteetu nagaatti deemtaa jechuudha. Dhimma rakkoo godinaalee Wallaggaa fi mala furmaataa isaan eeran akkasumas karoora isaanii itti aanu irratti waan dubbatan kutaa itti aanuun bor isiniif dhiyeessa. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaan biyyoota Chaayinaan oomisha isaanii qaraxarraa bilisa gochuun carraa gabaa bilisaatti akka gargaaramtu eeyyamteef keessa tokko ta'uu ministeerri daldalaa fi hariiroo naannawaa hime. Mootummaan Chaayinaa biyyoota Afrikaa harka caalu waliin hariiroo daldalaa cimsuuf oomisha hedduu qaraxarraa bilisa ta'e gara gabaa ishee akka ergamuuf eeyyamtee jirti. Qorattoonni Beeljeem teessoo paarlaamaa Awurooppaa Biraaselsitti argamu malaamaltummaan shakkuun sakatta'an. Sababiin sakattaa kanaa ammoo miseensonni paarlaamaa Awurooppaa Kaataar waancaa addunyaa akka qopheessituuf matta'aa fudhatanii jiru jedhamuun shakkamanii waan jiraniifidha. Odeessaa aanuttan darba. Poolisii federaalaa miseensa mana maree mootummaa naannoo Somaalee buufata xiyyaaraa Jigjigaatti rasaasaan rukutee ajjeesa irratti adabbiin du'aa murtaa'e. Maatiin dubartii ajjeefamtee murteen darbee garaa akka isaan ga'e BBC afaan Somaaleetti himaniiru. Hamza Hussein. Manni murtii olaanaa Jigjigaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen poolisii federaalaa miseensa mana maree mootummaa naannoo Somaalee Jawaariyaa Mohammad Sobi'is rasaasaan rukutee buufata xiyyaaraa Jigjigaatti ajjeese irratti murtii du'aa dabarseera. Miseensi poolisii federaalaa kun mirga oliyyannoo akka qabus manni murtii kun ibseera.
Poolisiin kun rasaasa dhukaaseen miseensa mana maree kana ajjeesuun cinatti miseensa maatii tokko nama 3 madeesseera. Murteen du'aa kun erga darbee booda BBC'n afaan Somaalee obboleettii miseensa mana maree ajjeefamtee kataate Fahiima Muhammad Subiis dubbisee ture. Isheenis murteen darbe sirrii fi ga'aa ta'uu dubbatte. Nama ta'ee ka du'a dhala namaatti gammadu jira jedhee hin yaadu. Haa ta'u malee namni kamuu yakka hojjeteen seeraan gaafatamuu qaba. Akka maatiitti murteen darbee jabina nuuf ta'eera. Murteen kun ammoo mootummaa uummanniif seerri nu cinaa jiraachuu mul'isa. Murteen adabbii du'aa darbe kun akkamiin akka raawwatamu ammoo gara fuulduraatti arguuf jira jechuun yaada ishee kennite. Jawaar Yaa Mohammad miseensa mana maree mootummaa naannoo Somaalee fi miseensa koree giddugaleessaa paartii Biltsiginnaa turte. Miseensi poolisii federaalaa qondaala mootummaa kanatti dhukaasee ajjeese namoota biroo 5 madeessuunis yakkamaa jedhameera. Kanneen rasaasa poolisii kanaan rukutamanii hospitaala seenan keessaa tokko hojii geggeessaa intarpiraayizii misooma bishaanii naannochaa kataan obbo Muhammad Umar. Poolisiin kun sababa maaliin tarkaanfii kana akka fudhate sirriitti beekamuu baatus namoonni naannoo sana turanii fi taatee mudate ijaan argan miseensi poolisii kun qaamolee nageenyaa buufata xiyyaaraa keessa turan biroo waliin wal qoccolaa akka turanii fi ajjeechaan kun erga raawwate booda buufati xiyyaaraa sun yeroof cufamee turuu himan. Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenyeerra waancaan addunyaa Kaataaritti adeemsifamaa jiru dilbata xumurama har ammoo Arjentiinaa fi Kroosiyaan wal argu odeessa ispoortii nutti himuuf Zalaalam asna bira jira maaltu eegama tapha har'a galgalaa kanarraa Zalaalam. Galatoome Firaa'ol har'a Arjentiinaa fi Kroosiyaan waancaaf darbuudhaaf falmii cimaadha kan isaan taasisanii odeeffannoo kana wal qabatuun Kroosiyaan bara 2018 xumura waancaa addunyaaf geessee ture Arjentiinaan immoo bara 2014 Neezerlaandisiin injifattee xumura waancaa addunyaaf geesseeti Jarmaniin injifatamtee kan waancaa dhabde jechuudha. Har'a taphattoota jajjaboon lamas wal argu Luka Modric taphataa cimaa sarara gidduu addunyaa irratti beekaman keessaa tokko kan ta'ee fi taphataa jabaa nama hedduun beeku yeroo torba badhaasa Ballon d'Or kan injifate Ricardo Herrus kan of hirkaatii qabu Lionel Messiin biyya Arjentiinaaf kan falmatu ta'a jechuudha. Biyyootni lamaan kana dura yeroo 3 wal arganii jiru waancaa addunyaa irratti jechuudha. Bara 1998 Arjentiinaatu 1-0tiin injifate bara 2018 kan Raashiyaan qopheessite irratti immoo 3-0 Kroosiyaan injifatteeti kan darbite jechuudha. Akka har'aatiin sadaffaadha jechuudha. Har'a abbaan injifatu waancaaaf kan darbu ta'a jechuudha. Kroosiyaan isa darbetti Biraaziliin mo'atteetudha miti sadarkaa isa kanaaf kan geesse. Kanaaf Arjentiinaadhaan morkiin jabaa in eeggata jetee yaadda? Morkiin kun salphaan ta'u sababni isaa gama taphattootaati yoo ilaalle taphattoonni Kroosiyaa Lionel Messi irratti kan xiyyeeffatan natti fakkaata. Akka walii galaatti yoo ilaallu taphattoonni Kroosiyaa taphata sarara ittisaarra taphattoota jajjaboo ta'anii qabu. Sarara gidduu irrattis kan akka Luka Modric, Brozovic, Kovacic taphattoota jedhaman taphattoota ciccimoo ta'anii qabu. Arjentiinaan taphattoota sarara fuulduraa jajjaboodha kan qabdu kan akka Di Maria, Lautaro Martinez, Lionel Messi sarara fuulduraa irratti ni dursu garuu kan rakkoo keessa isaan galchu ittisa cinaarra kan taphatu taphatan Acuna jedhamu tokko adabbiirraati kan ka'e har'a Arjentiinaaf hin taphatu taphataan kun taphataa